Akkam jirtu hordoftoota keenyaa kun sagantaa yeroo kaayyootii OBN irratti yeroo hunda sa'aatii kanatti kan isin biraa ga'u hordoftoota keenyaa egaa akkuma barame har'as bashannanaaf keessummaa qabannee dhiyaanneeti jirra. Keessummaan keenya har'aa toora artiitirraa kan affeerame maarree dhimma artii waan tokko kaasaa kan isin biraan geenyu ta'a jechuudha. Kophaa keenya immoo hin jirru qarcaanshee tireeding qophiin keenya bareedee akka isin biraa ga'uuf ispoonsara ta'aniiti jiru. Maarree ergaadha qabu ergaa isaanii hordofnee kan walitti deebinu ta'a. Bakkuma jirtanitti bashannana gaarii yoo yaada qabaattan lakkoofsa bilbilaa keenyaan haaloo jechuun dagatinaan faana tura. Saayitiiwwan 55 olitti buna oomishuun biyyoota alaa 20 olitti buna qulqulluu sadarkaasaa eeggate gabaa addunyaatiif kan ergu dhaabbanni daldala buna qarcaanshee teeknooloojiiwwan haaraa akka biyyaatti yeroo jalqabaatiif galchuudhaan bunni bosona tokko malee oomishamuu akka danda'u dhugoomeera. Teeknooloojiiwwan garaagaraa oomisha bunaa saffisiisuu danda'u gara biyya keenyaa galchuun adda dureedha. Carraa hojii namoota 25,000 oliif dhaabbii fi yeroodhaan uumeera. Sharafa alaa doolaara miliyoona 86 argamsiisuun sadarkaa tokkoffaa argateera. Dhaabbata aantummaa uummataatiin galateeffatameedha. Buna qulqulluu oomishnee gabaadhaaf haa dhiyeessinuun ergaa keenya. Buna qulqulluu gatii gaariidhaan dhaabbata daldala bunaa qarcaanshee. Walitti deebinee hordoftoota keenyaa qarcaanshee guddisnee galateeffannaa. Egaa qarcaansheen waan adda addaatiin kan inni beekamu jiruuf jireenyi qonnaan bultootaa yoo fooyya'e biizinasiin kiyyas nu guddataa jedhee dhaabbata beekamuudha. Egaa kanaaf jiruuf jireenya uummataa irratti hojjeta keessa'u ispeeshaalitii koffii sanyii filatamaa bunaa qonnaan bulaadhaaf raabsuudhaan kan inni beekamu akkasumas immoo teeknooloojii adda addaa biyya alaatii galchuudhaan beekama. Infraastiraakcharii yookaan immoo bu'uuraalee misoomaa babal'isuudhaan kan inni beekamu guddisnee galateeffannaa. Egaa keessummaan kan koo har'aa Shimallis Dinquutii akkasitti immoo beekama. Oromiyaa Oromiyaa abdii kiyyaa Oromiyaan halalistu. Daran gara boodatti itti deebinaa. Egaa guyyaa bashannanaati. Shimallis Dinquutii egaa hordoftoonni keenya ni beeku. Keessa'u sirba Salamoon Dannaqaa deebisee lubbuutti horuudhaan beekama. Meegaa baga nagaan dhufte siin jenna duraan dursa harka ol fuudhuun hin jiru. Shimallis maaliif sirba Salamoon Dannaqaa qofa filatee isa hojjetaa kan jedhu sababni jira laata? Akkamitti immoo maatii isaatii wal bartee sirba kana eeyyamsiisteeti? Okay, kan ani Salomoonin filachuu danda'eef durumaa kaasee ijoollummaa kootti kan Wallaggaa keessatti bahaa Wallaggaa irratti guddattuu Wallaggaa kan jedhamu hawwisoon ture. Hawwisoo aadaa Wallaggaa jechaadha. Achi keessa hojjeta ture jedhama Salamoon. Anillee badaa beekuun baadheeyyuu. Yeroo sana reediyoon gaafa dhaggeeffannu sirba isaadha kan dhaggeeffannu ture. Sanumarraan ka'een isaa wajjiniin intarneechuutti hin ka'e isaa wajjin sirbuutti hin ka'e. Jaalala ijoollummaati. Jaalala ijoollummaarraa ka'eetu kan sirbuu danda'e jechaadha. Kana booddee utuma inni guddisaa deemu gaafan deemu hanki sagaleen keessa fakkaata naan jedha namni. Kanarraa ka'een waan biraan qabu. Tole gaamee maatii isaa wajjinoo akkamitti wal baruu dandeechee kan jedhu immoo waaqaaf. Okay, maatii isaa wajjin kan wal baruu danda'e eegginni boqotee booddee baay'ee tureetu. Waggaa 5 kan inni argadheeni deemee obboleettii isaa jira ture. Obboleettii Salamoon Dannaqaa isaan bira deemeen akka isaan na eeyyamaniin gaafadhe jechaadha. Sirba kana sirbuun barbaada. Durumaa kaasee nan hojjedhaa waltajjiirratti san hojjedhan ture Abusoo keessatti jechaadha. Waltajjiirratti wanta hojjechaa jiruuf kiliippiyoon itti hojjedhee jedheen gaafadhe. Yeroonnis waan tokko tun na mormiin walii gallee walii farramnee even gara fuulduraatti illee yoo kanumaan itti fufee hojjedhee sirba isaa iddoo guddaadhaan gahuu yoo hin danda'e akkamittiin akka walii galuu dandeenyu hunda walii galleetu kan inni argachuu danda'e asiiti Adaamarraa ka'ee Dambidolloo deemeen kan inni jala argachuu danda'e jechaadha. Kanaan inni eeyyamsiise deeme.
Tole qaamee Salamoon Dannaqaa aartii Oromoo keessatti iddoo guddaadha kan qabu. Atis immoo iyyuu akka inni yaadatamu lubbuun isaa darbus akka inni yaadatamu goote. Mee sirboota meeqa hojjetteef amma ammaatti? Kan isaa sirboota lama hojjedhe. Isaan durarra kan sirbee fi boontuu koo kan jedhu. Sirboota lama qofa kiliipiraan kan inni duraa boontuu koodha. Inni duraa boontuu koodha. Tole. Inni lammaffaa Oromiyaa isa jedhu. Sammatti seenne jechuudha. Mee boontuu koo akkamitti yaadatta? Siif jedheen tabbaa baheera. Siif jedheen kufee ka'eera. Boontuu koo si gammadeera. Rabbi koo si kadhadheera. Akkatti ni yaadadhu. Si maalee. Itti fufna boodeera. Tole qaamee sirbi kun baay'ee bareedaadha. Eenyutu irratti hirmaatee akkamitti piroodakshinii isaa hojjetame kan jedhu sodoo kaafne shubbistoonni eenyu fa'a eenyu daariitti godhee hin bareeda sirbichi kiliippiin isaa gaafa laalan dhimma kanaa kaafnu laata. Kan wajjin hojjechuu dandeenye ijoollee nu bira jirti kan baandii gaachana poolisii Oromiyaa kan jedhamu baandiin guddaan tokko jira. Tole. Shubbisnuun isaanumadha. Kan daayirektis godhe isaanumadha. Achi keessaa Ababee Tolosaa kan jedhamudha kan daayirekti godhe keeroogiraafii isaas wanta hunduma isaa jecha. Innaa hundumtu irratti hirmaateera baandiin gaachana poolisii Oromiyaa jecha. Baandiin gaachana poolisii wanta hundumaa irratti hirmaatee akka inni bareedee uummata bira ga'ee wanta gaarii akka ta'u kan godhe jaradha jechaadha. Ana qofatu hin taane baasii tokkotu nan gaafatin jarri. Baasii tokkotu nan gaafatin. Isaanii wajjiniin walumaan hirmaannee sirbicha akka inni bareedu ta'ee uummata biraan akka inni ga'u gooneerra jechaadha. Kun immoo galata qabu baandiin gaachana poolisii Oromiyaa jechaadha. Isaanii wajjin hojjennee wanta ta'eef. Tolemee ni galateeffanna. Isaanii sirboonni durii jiru. Ammaati sirboota durii sirriitti xinxaaltee beektee yaada. Maaliif Salamoon sirboota durii keessatti gaafa fudhannu sirboota isaa walaloowwan isaanii jiru. Sirboonni ammaa immoo jiru. Isaan kana lamaan gaafa wal bira qabdee ilaaltu. Maaliif kanas gaafadha baandii gaachanaa keessatti amma hojii gurguddaa hojjechaa jirtu wanta ta'eef kana lamaan wal bira qabdee gaafa ilaaltu maal taajjabdee sirboonni durii walaloon isaanii maal fakkaata kan ammaa maal fakkaata kan jedhu mee odoo kaafne. Okay, amma nuti baandii keenya keessatti kan hojjennu sirboota aadaadha. Sirboota aadaan hojjenna. Sirboota ammayyaatti badaatti hin seenne sirboota aadaa Oromoo akka inni guddatu gochaa jirra baandii keenya keessatti. Garuu sirboota durii fi sirboota ammaa yeroo adda baastee ilaaltu fakkeenyaaf amma kan Salamoon Dannaqaa eessayyuutu deemte inni Amaareffas sirbeera Oromeeffas sirbeera warra Amaareffa dhaga'u bira gaafa deemtu gaafa inni intini jedhu namni hundumtu hin gammada namni gaafa dhaga'u jecha. Kan Oromeeffa sirbe sanas immoo kan afaan Oromoodhaan sirbe sanas gaafa Oromoo bira deemtu ni yaadatama. Maal jedhama isa hin caase jedhamu san maanni sirboonni durii bara baratti darba gura namaa keessaa hin badu. Inni ammaa garuu yoo ilaalte kan ce'ee gara fuulduraatti. Maanni rakkoon isaa akka ogummaatti. Amma yeroo sanatti Salamoon Dannaqaa fa'aa yookaan artistoonni biraa kan isaan hojjechaa turanii tokkoon isaa meeshaan istiidiyoo galu hundumtuu filatamee tokkoon gala. Inni ammaa gaafa ilaaltu yeroo baay'ee koskoshiitti baay'ata. Minim wanta wal dhugsimu qabnu jecha. Koskoshiin kan itti baay'atu tokko iddoo tokko jira meeshaan isaa kompiitaraan hojjetama. Kompiitara keessa galee abbaan sagalee qabus abbaan sagalee hin qabnes sirbuu danda'a. Rakkoo guddaa kan uume teeknooloojiitu fakkeenyaaf ati amma sagalee hin qabdu taanaan sirbuu dandeessaa jechaadha. Amma akkuma goote kompiitaraan sirraa'ee. Kompiitara toluuti sagalee koo naa sirreessa. Inni sirreessa wanta ta'eef kanaanidha kan inni adda bahu inni durii fi inni ammaa jechaadha. Rakkoon kanadha kan natti fakkaatu kana jedhee yaadaan. Itti deebinaa hordoftoota keenyaa egaa sirba boontuu koo jedhu barrisuu laata akka allaattiin hin jedha Shimallis Dinquu asumaanis immoo Salamoon Dannaqaa yaadanna. Xaansee immoo simboo keenyaatu jira egaa simboon keenya immoo gaafilee adda addaa irratti har'a waa'ee mammaaksa irratti xiyyeeffadheen isin biraa hangaa sana booda walitti deebina nu faana tura. Kan hordofaa jirtan kun sagantaa yeroo kaayyuuti hordoftoota keenyaa walitti deebineeti jirra keessummaan keenya har'a Shimallis Dinquuti. Egaa Shimallis immoo aartii keessatti kan inni beekamu sirboota Salamoon Dannaqaa sirba bareedaa ilaallee hordoftoota keenyaa guddisnee galateeffanna. Egaa qophiin keenya ammas itti fufeeti jira. Oromiyaa
seensanii ilaalle sirba kana mee dhimma sanaa immoo yaa kaafnu eenyufaat irratti hirmaate kan jedhu immoo haa kaafnu. Amma san nama biraa biran nanne baandii magaachana poolisii Oromiyaa irratti hirmaate. Tole. Baandiin gaachana poolisii Oromoo waan hundumaa qaba. Meeshaa jabanaa qaba, nama shubbisu qaba, nama sirbu qaba. Achi keessa daayirektarri jira. Kanaaf iddoo biraa dhaquun nu barbaachisu jechaadha nuti. Mee asmaanaa kaafnuti egaa sirba kana gara boodatti affeerra waa'ee baandii gaachanaa immoo yaa kaafnu akkuma waan tokko kaaftetti jirta amma ogeeyyii hedduu akka qabu mee walumaa galatti maal fakkaata baandiin gaachanaa Oromiyaa sirboonni inni hojjetu maali kan jedhu isaa kaafnu. Okay, baandiin gaachana poolisii Oromiyaa kan inni hundaa'e poolisii koomishinii poolisii Oromiyaa jalatti bara 2002dha. Eegisii booddee sirboota baay'ee sirboota aadaa Oromoo calaqqisu, sirboota duudhaa Oromoo calaqqisu, walaloodhaan, diraamaadhaan, sirbaan jecha waan baay'ee hojjetee jira jecha hanga har'aatti. Har'allee meeshaan hidhatee jiru meeshaa ammayyaadha. Maarshi baandiin poolisii Oromiyaa achuma jaa jiruuf lammansaa walitti qindaa'anii hojjetu. Asis hin hojjetamaa, achittis hin hojjetamaa jecha. Kanaaf meeshaa jabanaa yookaan ammayyaa ta'e baay'ee qabna. Artistoota bebbeekamoo keessumaa akka Alii Birraa fa'aa, Qamar fa'aa, Hacaaluu Rabbi nabsiisaa maaru namoota baay'ee wajjin hojjenneerra. Even sabaaf sabnoota wajjin illee hojjenneerra. Tigirfaa hojjenneerra, Guraageeffaa hojjenneerra, Warra Kibbaa hojjenneerra, kan Kaabaa hojjenneerra. Wanta nuti hin hojjetiin hin jiru artistoota gurguddaa wajjin jechaadha. Kanaaf hawwisoon keenya yookaan baandiin keenya har'arree guutummaa guutuutti dhaabbatee jira jechaadha. Ammas hojjechaa jira. Baay'ee gaariidha. Egaa diraamaa fa'aas hin hojjettu. Diraamaa qabna. Kutaan diraamaa jira. Wanta sadii nu bira jira nama maarshi baandiin jira. Orkeestiraan jira yookaan immoo baandiin gaachana poolisii Oromiyaa jira. Kutaan diraamaaf tiyaatiriis jira. Amma hundaa'uun kutaaf diraamaaf tiyaatiriin yeroo dhiyootti waggaa 2-3dha kan inni dhaabbate. Waan ajaa'ibaa waan gurguddaatu hojjetamaa jiratti keessatti jechaadha. Kanaafuu isinis gaaf tokko diraamaa sanatti fayyadamuu dandeessu dhuftanii ilaaltanii jechaadha. Ulfaadhaa inni dhufna. Mee gaheen kee maalini shimeen achi keessatti? Diviiziniin diraamaaf tiyaatiraa jira, diviiziniin maarshi baandii jira, diviiziniin orkeestiraa jira. Kana sadan anatu hooggana. Achi keessatti gaheen koo kana irra darbee immoo gaaf tokko nan sirba gadi ba'ee jechaadha. Baay'ee bareedaadha. Tole gaamee gara fuulduraatti baandiin kunis kallattii baandiis haa ta'u maarshi baandiis haa ta'u gareen diraamaatis akka cimu karoorri keessummaa inni maal hojjennaa otoo kana goone ni guddata kan jettu waan tokko kaafnu gara biraatiin immoo gaafii lammaffaa fi isa dhumaa nu haa ta'uti artiin Oromoo akka guddatuuf kana caalaa akka inni dagaaguuf maal hawwitaaf jedhu hawwisiin jedhanii maal hawwitaaf. Okay, baandiin keenya akka inni guddatuuf karoora nuti qabnu baandiin diviiziniin sadanoo akka inni guddatuuf karoora nuti qabnu tokko aadaa fi duudhaa uummata Oromoo guddisuudha inni guddaan. Kana booddee garuu baandiin amma baandii baay'eetu jira. Fakkeenyaaf amma maarshi baandii ofirratti maarshi baandiin akka naannootti duradha kan hundoofne nuti. Bara 1997 naannoon inni yuutuun hundeessin kan Oromiyaadha kan hundaa'e. Maarshi baandiin poolisii Oromiyaa anti dorgommii hin qabu. Baandiin gaachana poolisii Oromiyaa garuu dorgomtoota baay'ee qaba. Even godinarra jira baandoliin Oromiyaa keessayyuu hedduudha. Kanaaf kan akkamittiin dorgomnee tokkoffaa ta'uu dandeenya jenneetu kan karoorfamtu waggaa waggaadhaan. Akkamittiin tokko meeshaa ammayyaa hidhachuudhaan. Lammaffaa sirbootii aadaa fi sirbootii ammayyaa hojjechuudhaan. Darbee diraamaaf tiyaatirii hojjechuudhaan. Egaa amma aartii Oromoo fi utuu ta'e jedhee kan yaadu fakkeenyaaf amma aartistoonni warri biraan jechaadha. Waan hundumaadhaan wal deeggaru. Waan hundumaadhaan wal deeggaru. Irra darbees immoo egaa yaa'u nuti waggaa 150 fi kan keenya akka ifatti hin baasne gochaa turanii. Kan tokko duwwaatu ifatti ba'aa ture sun doomineetu nu godheera. Isaan immoo sana har'allee cimsanii deemuudhaaf abbootiin qabeenyaa isaanii uummanni isaanii hin gargaaru. Dhimmi kun immoo gabaa to'ata. Dhimmi immoo gabaa to'ataa jechaadha. Kanaaf kan jaroota sana bira ga'uuf kan nu barbaachisuun wal deeggaruudha. Tokkummaa. Tokko taanee yoo wal deeggarre irra caalaa nudha kan Afrikaa keessatti amma uummata guddaa kan qabu. Afaan Oromoo kan akka Afrikaatti kan dubbatamu kan guddaa ta'e kan keenya. Garuu booddeetti hafnee jira. Kana gochuudhaaf namni hundumtuu yoo tokko ta'e tokkummaan yoo jiraate yoo wal deeggarre yoo wal gargaarre
ifa baanee gubbaa sana ga'uu dandeenya jecha. Kan inni hawwuuf hundumtuu akkuma wal caalummaa isaatti kan keenya caalee akka argamudha sila too ta'eeti jecha. Kanaaf too akkas nuu ta'e gaariidha. Kana irratti isinis immoo warri miidiyaa otoo irratti hojjetanii kan jedhu kan hin qabu. Tokkummaan barbaachisaa artiin keenya akka guddatuu fi dhaamsa guddaadha. Ulfaadhu galatoomi siin jenna Shimallis. Egaa hordoftoota keenya Shimallis Dinquu artii Oromoo keessatti iddoo olaanaadha kan inni qabu. Guddisnee galateeffanna keessummaa keenya ta'ee yaada gaggaarii nu biraan ga'uu isaatiin sirba Oromummaa jedhu isin affeerree nagaatti isiniin jenna. Qopheessitoonni Abbabaa Maqraa fi Nasiraa Shariif gama ogummaa teeknikaatiin immoo Fayyisaa Mirreessaa wal faana turre. Torbee dhufu immoo qophii kan biraa bareedaa qabannee dhiyaanna. Haga torbanitti torban gaarii jedha.